Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxataa eegale kan har'aaf qopheessine keessa gamtaan Awurooppaa ogeessota filannoo taajjaban erguuf walii galee jette Itoophiyaan. Ajjeechaan magaalaa Dambidoolotti guyyaa har'aa raawwate maali? Dhukaasa balee nama rukutee nama gammachuu jedhamu jechoota rukutee utuu fiigaa jiru. Itti hidhee abbaa torbee ajjeefne jedheetoo akka kanaatti mucaa ajjeese. Bu'aa qorannoo abbaan alangee ajjeechaa magaalaa Aksuumitti raawwate irratti qorate. Hundeessituun wiirtuu dhukkuba rakkoo guddina sammuu qabanii Joy Autism Center fi Nia Foundation dhukkuba koronaa vaayirasii lubbuun isaanii darbu. Gootatti dhabneem obboleettii koo goota ofiif otoo hin taane namaaf nama jiraatu. Saganticha Firaa'ol Balaa isiniif dhiyeessa. Hundeessituun wiirtuu ijoollee dhukkuba rakkoo guddina sammuu qabanii Joy Autism Center fi Nia Foundation dhukkuba koronaa vaayirasiin hospitaala Phaawulositti lubbuun isaanii darbu hiriyaan isaanii ganna 25 Eleni Daamxoo BBCtti himan. Zammiyyanus ijoollee rakkina guddina sammuu yookaan autismiidhaan qabaman amala addaa fi dandeettii barnoota fudhachuu addaa qabu kanaaf loogiin irra akka hin geenyeef duula gaggeessuun barsiisaa fi maatii ijoollee akkanaa qaban baay'ee gargaaraa turan. Hiriyaan isaanii awwaalchisaa akka har'a raawwatu dubbatan goota turanii jechuun imimmaan keessa nutti himaniiru. Gootatti dhabneem obboleettii koo goota ofiif otoo hin taane namaaf nama jiraatte sakandiidhaaf hin jiraanne. Ragaa walitti qabeerraa dhaabii TPLF lammiilee nagaa dargaggoota ta'an 2500 guyyaa tokkoof leenjisaa raayyaa ittisa biyyaa magaalota naannichaa to'achuun dura magaalotatti faca'uu bira gaheeraa jedhe abbaan alangee federaalaa. Ajjeechaa baatii sadaasa darbe magaalaa Aksuumitti raawwate abbaan alangee federaalaa fi poolisiin federaalaa baatii 2 darbeef qorataniiru. Akka ibsi abbaan alangee itti aanaa Fiqaaduu Tsaggaa jedhanitti magaalaa Aksuumitti lola waraana Eertiraa fi TPLF gidduu taasifameen lubbuun 93 darbeera. Waa'ee qorannichaa kan jedhanis kunooti. እስካሁን ያላለቀ ምርመራ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ 95 ምስክሮችን ቃል ተቀብለናል ቆራኖ hangaammaan ragaa baatota 95 irraa jecha fudhanneera haala kanaan waraanni Itoophiyaa namoota nagaa 6 ajjeesuu qofa mirkaneesse afran isaanii yeroo waraanni sadaasa 2013 magaalicha galuu dhukaasa madfii kallattii irraa kaa'ateen mana jireenyaa tokkorra waan bu'eef miseensi maatii 4 kan itti du'anidha ammas dhukaasa wal fakkaataa kallattii irraa kaa'atee naannoo yuunivarsiitii bu'een namni tokko du'ee konkolaataan lamni barbadaa'eera tokko ammoo dhorkaa sa'aatii daddarbuun nama nagaa ajjeefamedha himannaa ajjeechaa namoota 40 jedhameen 6 qofa mirkaneessuu dandeenya. እስካሁን ባረጋግጥ ነው 6 ሰዎች ብቻ የሞቱበት መሆኑን አረጋግጠናል. Ammoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Filannoo biyyaalessaa jaaffaa Itoophiyaan gaggeessitu irratti ogeessota taajjaban erguuf gamtaan Awurooppaa walii galuu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa beeksise. Gamtaan Awurooppaa ibsa caamsaa 3 baaseen sababa haaldureewwan guutamuu dhaban jedhuun taajjabdoota filannoo Itoophiyaatti erguuf ture akka haqe ibsee ture. Manni waaqeffannaa Nigeria Celestial Church of Christ jedhamtu shittoo amantiidhaaf biifamuu dhorkite. Kunis dungoo ifaa turetti qabate balaan ibiddaa waan mudateefi. Guddinni lakkoofsa uummataa Chaayinaa waggaa 10 keessatti baay'ee boodatti harkifatee jedhame. Chaayinaan imaammata daa'ima tokko qofa godhachuu bara 2016tti haqxe. Biyyooti sooreyyii addunyaa G7 jedhaman Naayijeriyaatti namoota haleellaa Boko Haramiin miidhaman gargaaruu fi kanaanis doolaara miiliyoona 389 baasuuf waadaa seenaniiru. US bidiruuwwan Iraan galoo galaanarra jiranitti akeekkachiisuuf itti dhukaaste. Pentagon akka jedhutti bidiruuwwan Iraan gara dooniiwwan US Strait of Hormuz jedhanitti siquudhaan dubbii barbaadaa jirti jedhan. Oduuwwan xumuramaniiru. Oduu biraatti roncoo atleetonni olompikii Tookiyoo ganna dhufu irratti hirmaatan kan filaman koree teeknikaa biyyaalessaan haala haaraan hundaa'een akka ta'e federeeshiniin atleetiksii Itoophiyaa hime. Ibsa har'a federeeshinichi kenneen akka beeksetti koree kana pirezidaantiin koree olompikii Itoophiyaa akka hoogganuu malan akeeke. Akka
akkaataa adeemsa kana duraan taanaan garuu atleetota olompikii irratti hirmaatan dura aantummaan kan filatu federeeshinii atleetiksiidha. Itti gaafatamaan waajjira federeeshinichaa obbo Bililliin Maqooyyaa dhimma kanarratti koree oloምፒካን waliigalteerra gahamuu ibsaniiru. ሌላ ከዚህ ከማራቶን ጋር እኛ መግለጫ ያልሰጠንበት ምክንያት ኦሬዲ ማጣሪያ ውድድር አካሄደን ኦፊሻል አድርገናል። እሱንም በሚመለከት ማራቶን ilaalchisee kan ibsa hin kennineef kana dura dorgommii calallii taasifnee ifa gooneerra. Isayyuu ilaalchisee koreen teeknikaa biyyaalessaa haala haaraan hundaa'eera. Miseensonni koree biyyaalessaa gara caaluu leenjistoota atleetiksii ta'uu qabu. Adeemsa kana dura ture koreen oloompikiis fudhateera. Leenjistoonni ijoo keenya 5 miseensa koree teeknika biyyaalessaa keessa seenaniiru. Akkasumas kanneen gorsanii fi kaanis federeeshinii atleetiksii irraa koree kanatti dabalamaniiru. Koree olompikii irraas 3 filamaniiru. Kanaaf murteen xumuraa koree kana jalatti leenjistotaan raawwatama. Koree kana kan hoogganu Dr. Ashabbir ta'uu danda'u. Madaalii teeknikaa koreen kun dhiyeessuun kanneen xumura irratti biyya bakka bu'an akka beekaman waliigalteerra geenyeerra. ኢቫሉዌሽን መሰረት የመጨረሻ ተሰላፊዎች ከውጤታቸው ጋር ተያይዞ የመጨረሻ ይደረጋል። ይሄንንም ስምምነት ላይ ደርሰናል። Gama kaaniin dhimma falmisiisaa tibbana gama atleetiksiin ka'aa ture qondaaltonni federeeshinichaa ibsa har'aa irratti dubbachuu hin feene. Kana dura waltajjii olompikii irratti irra deddeebiin kan milkaa'e atleet Qananiisaa Baqqalaan ta'e jedhamee biyya bakka bu'ee akka hin dorgomne ta'aa jira jechuun himatee ture. Komii atleetichi kaasee keessaa tokko dorgommii calallii federeeshinichi qopheesse hin barbaachisu kan jedhudha. Dhimma kanarratti federeeshinichi deebii kana kenne. እና ለማራቶንስ ሰበታ እንዴት ሆነ ነው? በነገራችን ላይ የማራቶን ውድድር ከአልቲቱድ ጋር ምናምን ይያዛል። Dorgommiin maaraatoonii teessuma lafaa waliin kan wal qabatu miti. Atleetonni kunneen akka addunyaatti atleetota maaraatooniidhaan sa'aatii saffisaa qabanidha. Isaan adda baasuuf malee yeroo saffisaaf isaan fiigsisne miti. Hundi isaanii miinimaa kan qaban waan ta'aniif akkamiin adda baasuu dandeenya? Lammatammoo sababa koovidiin kan dorgommii idil addunyaa hin fiigne waan jiraniif calalliitu isaan adda baasa yaada jedhutu ka'ee irratti mari'atame. Yeroo dorgommii kun taasifamu kiiloomeetira 10, 20 akkasumas immoo 25nis adda baasuun danda'ama. Sa'aatii saffisaa kan qabu baruuf osoo hin taane dorgommiin taasifame atleetota biyya bakka bu'an adda baasuufi. መለየት ይቻላል። ለሰዓት ማሙያ ሳይሆን ልጆችን ለመለያ የተደረገ ውድድር ነው። Gama biraatiin atleetonni fageenya meetira 800 hanga 10,000 olompikii irratti Itoophiyaa bakka bu'an filachuuf atleetonni 73 dorgommii calalliif qophii taasisaa jiraachuun himameera. Olompikiin Tookiyoo sababa koronaa vaayirasiin bara darbeerraa baranatti ce'e baatii adoolessaa dhufu Jaappaanitti dorgomama. Guyyaa har'aa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti namni miseensa garee abbaa torbee jedhamuun beekamu ajjeefamuu qondaalli godina BBC'tti itti himan. Itti gaafatamaan nageenya godinichaa obbo Tasammaa Waariyoo BBC'tti akka himanitti gareen nama ajjeesuun irra deddeebiin maqaan isaa dhaamu kun namoota 2 rukutee osoo baqatuu humnoota nageenyaan rukutamuu himan. Qajeelcha godina irraa BBC'n namni dubbises waanuma wal fakkaataa dubbatan. Suuraaleen miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodaman dargaggoon kun daandii gubbaa shugguxiin uffatatti maxxanee harki hidhamee mul'ateera. Jiraataa magaalaati kan jedhee fi dargaggoo ajjeefame kana nan beekaa kan jedhu dargaggoon tokko immoo daandii gubbaatti rukutamee jechuun dubbata. Ammayyuu ittaanaa dubbiseera. Naannaa sanan ture jabiyyaan argaan ture caataa itaamaa ture tan. Tole maal agarteeti? Ayyeega kanan arge mucaa Amaanu'eel jedhamu waraanni mootummaa yerootti uummata faana mucaa baay'ee uummanni jaallatu yerootti nu biratti ari'ee uummata faana mucaan utuu deemaa jiru utuunni waraanni mootummaa kun ari'ee ajjeesuu arginee jechaadha. Itti dhukaasee yeroonni ajjeesuu arginee ajjeesee booda immoo shugguxii of harkaa baasee edda mucaa sana ajjeesee morma mucaatti shugguxii itti hidhee abbaa torbee ajjeefne jedheesoo akka kanaatti mucaa ajjeese jechaadha waraanni mootummaa. Ati eessa turte yeroos? Ani naannama Mazooraarra ture Marfatar. Akka qondaaltota dubbisnee hubanneetti nama rukutee yeroo fiiguu qabanneedhanii yeroos rukutameedhaan ati yeroos turte moo waan dhageessee qabda kanarratti? Inni argine ani suuqiitii waa bitachuun deemee yeroo sana achiin jiraachaa yeroo sana uummata keessa ari'anii ajjeesan. Inni nama rukuchuu isaan dhageenye?
Iyyoo nama rukunne nama kan rukutames hin jiru namnis immoo rukunne eenyumtu nama rukunne sa'aati sana mucaan hin beekaa mucaan hiriyaa kiyyaa naannaa sanaa wal beeknaa jechaadha mucaa sana faanayyuu. Maal hojjeta mucaan? Mucaan egaa barataa mara qeerrooma malee waan tokko hojii hin qabu. Maqaan isaa eenyu? Amaanu'eel. Maqaa biraan qabu? Maqaa gara biraan qabu Amaanu'eel maqaan isaa. Akka qondaaltotaatti kanneen har'a miseensa abbaa torbee jedhameen rukutaman keessaa tokko obbo Gammachuu Mangashaa yoo ta'an abbaa qabeenyaatii jedhameera. Bakki haleellaan raawwates mana barumsaa Qeellam sadarkaa lammaffaa jedhamu biratti jedhame. Akka itti gaafatamaan nageenyaa godinichaa obbo Tasammaa Waariyoo BBC'tti himanitti immoo namni adda baabaayitti baafamee ajjeefame hin jiru. Qaama keenyaatti miseensa baawwashinii gidduu lolli tureera. Magaala moo? Magaalatti kaleessaa akkuma odeeffamu gaazexaa tokko baawwashiniin kaleessaa hin gaddi qaama tokko sa'aatii tokko hin gadda jeelee turani. Har'a immoo Itoophiyaan bakka bu'aa warra piroojeektii daandii hojjetu kan chaayinaadhaa Gammachuu nama jedhamu tokko barii rukute diinni kun sana booddee dhukaa kanaan wal qabsiisee qaama keenyaa fi qaama isaa gidduutti lola ture. Akka jarraa ta'ee lammii qaama keenyatti dhukaasee nama rukute kun lola irratti bu'ee jira. Nama irraa shubbitii miti nama dheengadda rukutee irratti rukute immoo shubbitiin tokko irraa bu'ee jira jechuudha. Gurbaan amma kanaan shakkame sun harkatti qabame. Shakkame diintaa diinuu waan namichi bakka caakkaadhuma ture namni kun loltuu abaawwashaniiti shubbitii tokko qabatee dhufee magaalaa keessatti dhukaasame nama nagaa dhukaasame gaafa immoo qaamni keenyaa to'achuuf ka'uu qaama keessatti dhukaasame gaafa inni fiiguu jalqabu utuunni deebi'ii akka hin ga'in tarkaanfii gaafa inni jalqabu qaamni keenyas gaafa dhukaasamanu ofirratti rukutamee namni kun rukutamee jira. Daawwatu garuu meeshaa waraanaa shubbitii harkaa fuudhamee shubbitii nama rukutamee lola banaa ture harkaa fuudhamee jechuudha. Kanaaf akkamaatu hin taane nama namatti dhukaasamatu qaama keessatti dhukaasamanii waraana irratti jechuudha. Maddi koo biraamo waan jedhe maali erganni to'atamee booda addabaabayitti fidanii bakka uummanni jirutti rukutanii ajjeesaniin dhaga'een. Lakkii dogoggora namni akka jedhamu dogoggora malee isaa akkasuma. Yoo akkas ta'e akkamittiin suura isaa gadhiisan irree bulchiinsi magaalaa? Magaalaa keessatti hin dolitti. Samoonaa galee magaalaa keessa gurbaan addisaa dhiigeera uffata isaa irratti shugguxiin mul'ata. Dhaabbatee mul'ata suura isaatu ka'e erga yoom suura isaa kaasarree jechuu kooti yoo akkas ta'e erga du'ee jiraate akkamitti suura isaa kaasuu danda'u ree? Maal magaalaa ture eegatiin tasgabbaa'ee booddeesni yaa'um kaasnee akka hin awwaalamu gootineerra rukutame. Hin rukutame? Duran to'atamne jechuudha? Hin to'atamne rukutame erga lolli tasgabbaa'ee booddeetu lubbuun keessaa ba'e maleessa. Haan rukutamaa isaan argachuudha gaafan gadi arguu rukutamaa lolattuu fiige rukutanii kuffisanii akka inni baane ba'anii isa booda shubbitii hirka jiru kaa fuudhame. Sana booda uffatoonni handuun du'e jechuudha. Okay. Amma reefu walii galle amma reefu naa gale dubbiin keessan otoonni nama rukutee fiiguutii dhukaasatti banamee erga madaa'ee booda suurri isaa ka'ee ilaallee turre ergasii booda lubbuun isaa darbe jechuudha miidhamee. Malee fayyaatu qabamee waraamee gadi booddee du'e waan jedhamu suni dhugaa akka hin taane yoo hubattan gaarummaa qabadheedha. Namichi rukutamee moo akkam ta'e? Namichi rukutame obsala Ayiraa amma deemee ciisee jira. Riifariin barraa'ee obsaalli hin danda'u jennaan deemee jira yaalamaadha jira garuu obsala Ayiraa galee jira. Miidhaan isaa guddaadha moo xiqqaadha? Miidhaa cimaadha. Nama lamatu dhahame. Namicha dhahame keessaan beela jechuun keessatti jiraataa nama daldalaa keessaa tokko dubbaa ta'ee jira. Daldalaa inni tokko obsaalli danda'u jira amma ciisee yaalamaadha jira inni sun immoo humnaa ol tanaan riifariin barraa'ee obsaalli faana deemee jira. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheessine raawwateera odeessaalee dabalataaf marsariitii keenya mil'adhaa sagantaa kanaaf Firaa'ol Balaa isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaa qopheessuun isin waliin turre gaaritti bula.